السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفونه جرجرتو متك أشتي متى جالالات متى كبجا أكم جرتان فيا كيسني نجيني سين بدأ الحمد لله رب العالمين نجي جرجلة ربي hordoftoota kootii fi jaalatamtoota kabajamtoota koo hundumti keessaniyyuu akkam jirtu har'allee viidiyoo biraa qabannee walitti deebinee jirra. Egaa yeroo kamiyyuu hordoftoota kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota dinqisiifattoota koo hundayyuu isin galateeffachuu hin dagadhu. Galatooma ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Hayyee yeroo kamiyyuu yoo viidiyoon gadhiisu laayikii gochuudhaan na bira dhaabbattanii jajjabeessitanii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Ammallee jajjabinni keessan itti hafuufuu isiniin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoo isin irratti hin dheeressu gara viidiyoo yaada kee kan qabadhee dhufeetti ittiin tara jechuudha. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Wallahi obboleewwan kiyya waan akkaan nama rifachiisuudha, waan akkaan nama gaddisiisuudha. Obboleessi keenya kuni biyya Suudi Arabiyaa keessatti balaa makiinaatiin dhahamee duhee jira. Nafseen isaa darbitee jirti. Wallahi rabbiin isaaf araaramu maatiif firoottan isaatiif sabriif jajjabina haalaatu hedduu nama rifachiisa, nama gaddisiisa. Mucaan kun jechuudha dhugaa hedduu takka haalli suukanneessaadha haalli inni itti du'e. Yaa hundumaayyuu sababa qadaruma rabbiin ganama isaaf katabee akkana achi duutaa akkana duutaa wannuma qadara ganama rabbiin namaaf katabe hundumtuu yuuteenne hundumtuu katabamtee jirti hin beennu. Garuu rabbiin du'a namaa hin balleessinii namni kamiyyuu du'a hin oolu duuti dhaloota namni tokko gaafa dhalaterraa du'e jechuudha. Rabbiin du'a namaa hin balleessine obboleewwan kiyya innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Hedduu nama gaddisiisa hedduu nama rifachiisa balaa makiina balaa konkolaataatiin dhahamee kan inni du'e Suudi Arabiyaa akka nama keessatti kan inni du'e jechuudha. Akka nama kamiituyyuu dalagachuudhaaf karoorfatee ni dalagadha jedhee biyyaa bahe. Ni jijjiirama jedhee biyyaa bahee jechuudha. Garuu ammoo jiraan isaa biyyaa bahee du'aan isaatti kan biyyatti deebi'u. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun obboleewwan kiyyaa hedduu nama rifachiisa. Kun yeroo jalqabaatii fi miti gaafa dhuftee gaafa wanti tokko deebitee wanta akkanaa uumamu gisee hundaa haarawaa taatisiin jechuudha. Kanaaf rabbiin nu haa tiksu rabbiin bakka jirtanitti isin haa tiksu. Obboleessa keenya kanaaf du'aayii gadhaadha akkasumas maatii fi haala firoottan isaa hiriyoottan isaa hundumaa ufuu sabriif jajjabina rabbiin haa laatu. Obboleettiin akka malee ta'aa jirti. Hedduu takka nama rifachiisa nama gaddisiisa jechuudha. Tokkos karaa Yameniititti kan inni du'e suuraa natti erganii anammoo suuraa sun hin eeyyamamu chaanaala YouTube irratti hin eeyyamu FB irratti namatti illee ergee akka gadhiisaa jedhee ni jira gadhiisan natti fakkaata. Kanaaf wanta tokko keessaan nu ergamu garuu mucaan Yamanii keessatti du'ellee obboleewwan shamaraa sadii akka qabu osoo hin du'iniin dura kan inni dubbate. Durbicha seessumallee akka Suudii keessaa qabuudha kan inni dubbate jechuudha. Suudi Arabiyaatti karaa Yamaniititti Suudii achi ba'uuf osoo deemu karaa Yamanii keessatti guyyaa harbaadhaa dheengadda jechuudha. Har'i jimaata kaleessi kamsaadhaa dheengadda du'e jechuudha. Guyyaa sadaffaa isaatti qabateera. Roobii ganama du'e walumaa galatti roobii dheengaddaa tana. Sunis suuraa isaa chaanaalii waan naaf eeyyamneef sheerii akka godhamu akka irratti suuraa isaa akka maxxanfamu kan inni suuraa sun qaqqabee dhalataa Arsii Asallaati. Kanaafin chaanaalii waan naaf hin eeyyamneef karaa YouTube ittiin asiidhaan fidee maxxansuu hin danda'u jechuudha. Haalli inni itti du'e haala maleedha suuraan isaa suuraa qullaa jirulleedha. Kana YouTube naaf hin eeyyamu waan ta'eef fidee maxxansuu hin dandeenye jechuudha. Obboleewwan kiyya rabbiin bakkuma jirtanitti nama bahee waan baheef sammaraa guuttatee nagahaan galu rabbiin isin haa taasisu. Obboleewwan kiyya nagahaan bahanii galuun kuni niimaa caalee fayyaa caalee qabeenya caalee ofirratti dagannee waan xiqqishuu yoo nu jalaa maxxee waan xiqqishuu yoo nu jalaa baddee jette saniif akka malee sammuu keenya hamma zammuun keenya zeeroorra nu deebi'utti yaannee assaabnee dhiphanna.
obboleewwan kiyya wallahi niimaan rabbiin nurratti arjoome nagahaan baatee nagahaan maatii keetii walitti deebi'uun waan guddaa akka ta'e ni daganna jechuudha nuti. Obboleewwan keenya akkanaa kana yeroo arginu maaltu sitti dhagahama? Maaltu sitti dhagamame? Ananatti dhagahama. Maaltu sitti dhagahama? Adaabaa nagahaan bahanii galuunuyyuu qabeenya guddaadha kan jedhudha. Wallahi hedduu nama gaddisiisaa, hedduu nama rifachiisaa, akkaan namatti dhagahama jechuudha. Maaliif jennaan wantumti nagahaa nageenyi kun qabeenya guddaadha yeroo jedhamu duraan dhugaanatti fakkaatu. Garuu haala oolee buluun akkuma oolaa bulu kanaani wanna tokko tokko arguuni akka wanti jedhamu sun fayyaan qabeenya guddaa akka taate nageenyi qabeenya guddaa akka ta'e naaf ifaa dhufe jechuudha. Wallahi obboleewwan kiyya atiin naga qabdu atiin baatee fayyaa qaama guutuu qabdu rabbii keetiif shukrii galchuu hin dagatini. Namni kamiyyuu nu du'a rabbiin du'a akka malee rabbiin nu naadidu nama nagahaan bahee waan baheef san guuttatee maatii ofiitti gammachuudhaaf fuula ifaadhaa ol deebi'uun rabbi nu haa taasisu. Obboleewwan kiyya taambileetii irraan suuraa obboleessi keenya kana haalli inni itti du'e makiinaadhaan irra bahame haala hamaa nama rifachiisudha jechuudha. Kanaaf wallahi hedduu takkaan nama dhukkuba haala hamaadha hundumaafuyyuu wanni godhan hin jiru. Rabbiin nama jeennataa isaa haa ta'uu dilii isaa hundumaa isaaf dhiisee rabbiin isaa haa araaramu. Nama gubbaa kanatti gubatee lafeen isaa caccabdee jalatti ammoo qabbaneeffatu rabbiin isa haa taasisu inshaallah. Akkasumas maatii fi aalii isaa hiriyoota firoota isaa hundumaayyuu sabriif jajjabina rabbiin haa laatu. Obboleettiin isaa haala hamaa keessa jirti rifaatuudhaan biyya namaa keessatti jechuudha. Hedduu takka namatti dhagahama nama rifachiisa. Duutii gosa wajjinii hirriba duutii gosa wajjinii hirriba jetti Oromoon mitiire yeroo mammaattu. Obboleewwan kiyya rabbiin nama manaa bahee waan bahee sammaraa guuttatee gammachuu fuula ifaadhaan maatii nagahaatti galu rabbiin isin haa taasisu. Fayyaan qabeenya guddaadha. Nagahaan bahanii galuun mataa isiituyyuu qabeenya caalesila ta'eef. Kanaaf obboleewwan kiyyaa bakkuma jirtanitti nagaaf rahmanni rabbii kan dhuma qabne isin bira haa jiraatu. Rabbiin duraaf duuba keessan haa deemu isin haa tiksu. Akkuma jirtanii bakkuma jirtanitti rabbii keessaniif hin dagatinaa shukrii galchuu hin dagatinaadha. Wallahi duuti tun waan naduun ufissee nu du'a tana takkaayyuu hin yaadannu nuufuun dhuftu jechuudha. Subhaanallah nuufuuyyuun dhuftu garuu gaafa dhuftee hundaafuu haarawaa taatii jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya du'aayii godhaa fi obboleessa keenya kana akka rabbiin maatiifis jajjabina kennu hundumaafuuyyuu du'aayiidha bira dhaabbadhaadha isiniin jedha. Miilana xiqqoo fuulli karaa Saudi Arabiyaati ijoolleen mana hidhaa keessaa inshaallah rabbiin wanta kana dhugaa godhee hojiitti hiikamee gammachuu na agarsiisu. Hedduu takka cabee karaa Saudi Arabiyaa kana wanni lammiin keenya Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessatti ta'e kana wanti haarawaa kaasnee walitti hin jiru. Hedduu takka cabne obboleewwan keenya akka baala mukarraa gogee harca'uutitti harcaaman hidhaa san keessatti kadu'e awwaalcha dhabee achiyyuu du'aa teessoo godhata ta'an jechuudha. Rabbiin gahe nuunaa jedhu inshaallah baqa kana amma garuu ammoo karaan banamee akka waan galaa jiranii kinoo ijoolleen galaa jiran jedhaa jiranii inshaallah rabbiin dhugaa godhee galan nama kuma lama waa sadii galchanii akka ofii kaan cufuu osoo hin taane mana hidhaa hunda keessaayyuu hidhamtoota hundaayyuu galchanii gara biyyaatitti deebisanii gammachuu isaanii nu haa dhageessisu nu haa agarsiisu. Nagahaan galuu waan tokkodha. Warroota du'aniif rabbiin jeennataan nu haa qananiisu maatiif firoota isaaniitiif sabriif jajjabina nuuf haa laatuu fi dhibamaa keenya nuuf haa maaru. Rabbiin beelaa keenya beela nuuf haa baasu. Biyya teenya biyya nagahaa nu godhee biyya bilisummaadha. Biyya guddattee ofirra tartee nama tajaajiltu rabbiin nuuf haa taasisu. Biyyi teenya nurra tartee addunyaa mara gahuu dandeessi. Garuu ammoo haala nageenyaatiif garbummaa matarra nu daraaree jedhee wal qabatee hedduu takka
haala hamaa keessa seentee baqa carraan keenya carraa baqaa fi carraa biyyarraa fagaachuu biyyarraa baqachuudhaati arganne jechuudha. Alhamdulillah hundaa olitti rabbii fayyaa nuuf haa kennu. Fayyaa yoo qabaate namni bakka kamittuu dalagu malee jiraachuu hin danda'u. Biyya keessa illee yoo ta'e yoo dalagattee hin jenne yoo tattaafattee hin jenne jiraachuu hin dandeessu. Biyya namaatittis akkasuma jechuudha. Haa ta'u garuu biyya ofii keessattis garafamtus hidhamtus biyya ofii biyya kee wayyaa afaan keetii sitti dubbatanii qilleessa madaalamaa argatta. Hammuma feetillee dararamtu dararaa biyya namaa irra dararaa biyya kee keessaa sasii wayya jechuudha. Wallahi harree wal'iitaa waliilkaa walirraan duuchisuu sanii wal'iitaas wal kuffisaas wal cabsaas yoo jiraatanii biyya ofii wanti namaa gahu hin jiru jechuudha. Kanaaf inshaallah baqa biyyarraa baqannu kana rabbiin gahe nunaa jedhu. Wallahi cabaa biyyarraa baqannu kanatti hedduu cabnee hedduu miidhamnee hedduu wanti nuti argine hin jiru. Biyya Yamanii kana keessa guyyaarraa wanti dhagahaa jiru wanna akkaan nama jibbisiisuudha, wanta akkaan nama sururuudha. Yaa hundumaafuu rabbiin baqa kana gahe nuun jedhee biyya teenya biyya nagaa nu godhee nama biyya ofii irratti taa'ee misoomsee waa hundumaayyuu jijjiiratee jireenya ofii dalagatee jijjiiratu rabbiin nu haa taasisu obboleewwan kiyya. Haalli deemaa jiru haala hamaadha. Shamarran karaa Yamanii keessa maal ta'aa jirti? Dhiirri maal ta'aa jira? Hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Dallaala hattootaan jalqabee akkasumas karaa warroota Suudi Arabiyaan dadhabdee haleellaa hamaa irratti raawwachuudhaan dubartoonni keenya daa'imma wajjin onnaa keessa goda keessatti kan dhumaa jiran cafacafamaa jiranii akka wanta silaa ilma namaa ilmi silaa ilmi namaati jechuudha. Namni kamiyyuu silaa nama ta'uudhaani mirga uumama isaa qaba. Mirgi uumama dhala namaa qabu hin qabnu jechuudha nuti. Maaliif akka ta'e hin beeku ani yeroo tokko gaafii natti ta'a. Maali nuti namaan addaa jedhaa bara. Maali nuti bineensi ala galuu mirga lammii keenya caalatti mirgi isaa kabajama. Nuti hoo maaliin mirga dhabne? Sila akka ilma namaa mirga ilmi namaa ittiin dhalatu mirga uumamaa isa hin qabnu nuti wajjin hin dhalanne ana gaafiidha yeroo tokko. Kanaaf obboleewwan kiyyaa inni guddaan haadha irratti xiyyeeffadha obboleessa keenya. Kanaaf rabbiin isaa haa araaramu, dilii hundaa isaaf haa dhiisu inshaallah. Rabbiin nama gubbarratti gubatee lafeen isaa cabdee jalatti qabbaneeffatu rabbiin isaa haa taasisu. Akkasuma obboleettii isaa saniifis sabrii kennee haadhaaf abbaa isaatiif illee sabrii haa kennu. Homaa gochuu hin dandeenyu. Du'aayii malee wanti nu gochuu dandeenyu takka illee hin jiru jechuudha. Maal gochuu dandeenya ree? Carraan keenya carraa biraa hin qabnu. Du'aayii qofa gochuudha. Inshaallah rabbiin nuuf haa laaffisu. Rabbiin gahe nuun haa jedhu. Yooni rabbiin kala gahe nuun jedhe hin beekamu. Guyyaa tokko sayii biyya keenya irrallee teennee akka namaatitti dalagannee uf jijjiiruu dandeenya. Rabbiin gahe nuun haa jedhu obboleewwan kiyyaaf mee du'aayii waliif kadhadhaadha. Du'aayii wal bira dhaabbadhaadha. Du'aayii furtuu waa hundaati isiniin jedha obboleewwan kiyya. Inshaallah hin beekamu dukkana booda ifatu jira. Bara ifti dhiyaatu dukkana hammaataa akkuma jedhasanii rabbiin dhumaatii lammii keenyaas hidhaa lammii keenyaas daangaan tana nu haa taasisu obboleewwan kiyya. Yaada waa dhagaanii miti warroota asii galaa jiran kan hamma danda'ame karaa danda'ame itti iyyanii akka gara biyya namaa kanatti baharaan as ofirra as hin dachaane itti iyyanii hamma danda'ame itti himanii seenaa keessaa bahuu obboleewwan keessa yoo dandeessan biyya namaa kanarra yoo dhufanii birrii guddaa baaftanii buufta waan ta'eef yoo dandeessanii jettanii kadandeessan bajaajii bituuf kadandeessan gaarii bituuf kadandeessan leestiroo akka inni meeshaa leestiroo guuttatee leestiroo xaragu shankoora biyya keessatti nagadu hookaan gabareellee yoo galee jedhe biyya keenya keessattuu yaa jira keenya lafti biyyi haalli jijjiiramee jira. Haala wulleedha. Qaala'insa ati oomishtee gabbaastullee qaalimaan gurguratta.
Kana jennaani obboleewwan kiyya hamma dandeenye walaa gorsinu obboleewwan keenya kan biyyarraa dunuuffatanii as deemaa jiru sa hamma dandeenye itti himnu seenaa haa baanu gaafa isaan dhufanii rakkatanii illee nu wajjin rakkannaa hojii gubanna sila ta'ee fi rabbiin inshaallah nama ubbaree biyya ofii irra taa'ee dalagatu rabbiin isaan haa taasisu isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyya. Hayya viidiyoo sirratti dheeressuu Please hundi keessanuu akka amantaa keessaniitiin obboleessa keenya kanaa fi du'aayii kadhaadhaa akka rabbiin isaaf araaramu akka rabbiin dilii isaa hundaa isaaf dhiisee gubbaa kanarra lafee isaa caccabdee du'a hamaa kan rabbi